Sajirraa hordofamuu danda'a. Samboodhallee hordoftoonni ishiitillee kana dhufuu danda'anii afaan illee namoota waa'ee ishiirraa beekan ta'uu danda'anii jala bu'aati hordofaadha. Gaafa garee waasappii hiitan namoota gargaarsa ishii kana godhe hunda isaa tokkoon irraa nagahee irraa furaana. Bor waan badaan baay'een dhufuuf deema waan taateef. Bilbila akkasii galmeessi bilbila akkasii galmeessi. Ati bilbila keenyaa kenni maal jedhama kuni nama gargaaran keessatti bilbila nama dhuunfaa keessan naa barreessi hin jedhamu. Bilbila nama dhuunfaa keessan barreessi jedhamee miidiyaa irratti hin gaafatamu. Sirrii miti. Waan baay'ee sirrii miti. Maaliif adeemsi ittiin deemamaa ture sirrii miti. Namoota 4,500 jiru keessatti ijoollee jala teessee waan gaarii barreessitu dursa yaada kennanii fi deeqaa tokko deeqaa lama osoo keessummeessuun danda'amu haasa'atu baay'ate naamusa gargaarsaan waan eeggatee miti. Kana caalaa nama gargaaramtu turte kalee galgala qofatti gargaarti ishii guurramee waan xumuramu ture. Sagantaa tartiiba qabatee miti jechuu barbaadini qeequufi miti komachuufi miti. Waa inni tigistis fayyaa godhu gannis fayyisu tigist immoo jabaadhu namoota yaadan kennini qeeqa deebii takkan kennini ati qulqullummaa kee qofaan deemi ganni naa fayyitu akka fayyitu abdiitti godhadhaa namoota koomentii kennanis yaadan kennina namni ajandaa barbaadu baay'eetu jira namni nama gargaaruu barbaadu baay'eetu jira hunduu akkuma hojii isaatitti argata namni hunduu waa facaase haammata isin lamaan waliif obboleewwani ajandaa godhuudhaaf namni ka barbaade nama uumama rabbii bifa namni waa'ee namaa uume nama suuraa gargalchee rabsutu har'a mooyyuu waa'ee namaa kaasuu hin danda'u namni uumaa rabbiitiin illee nama rabsuu danda'u. Miira ishii tuqanii hamilee ishii tuqanii qorqalbii muca'oo tanaa tuqaniiti kan maraachan jechuun danda'ama. Inni dhukkuba irratti dhukkubati ta'an. Ammas akkan gargaaramne meeqaatamatu koomentii barreessaa ture galgala waan biraa odeessaa ture baay'ee jira. Afaan Oromootiin Oromoo dubbata afaan Oromootiin nama keenya nama Oromoo gargaaruudhaaf akkamitti namni koomentii badaa barreessa nama gaafa namni gargaaramaa jiru. Wal dhaggeeffadha guruupii akka amma jettanii kana hidha guruupii keessatti sagalee walii kaa'a. Ragaa qabatamaa walii dhiyeessa namoota gargaarta kana gabaasa isaa nagahee isaa funaanan nama lama namummaa qabu nama qalbiin isaa nagaa qabu jala kaayaa mana madamiirra deemanii maallaqa fuudhuun kunis nama hin baasu meeqaa namatu qulqulluudha meeqaa namatu nama dabaati nama dabaatitu baata waan taateef kanaafuu dabaadadha. Tufaa koo galatoomii yaada bareedaa nu dabarsite qaalii koo waaqayyo siyaa eebbisu baraaf jireenya kee maatii keetiif hunda rakkoo sin argin qaalii koo galatoomii. Dabalataan kaleessa galgala anuu baay'een ariiru waa rabbii dubbachuudha fi gizee lama monitarri isaanii nama siraa hin gargaarama jedhan anumti hamtuu isaan jedhantu nuyi osoo seene narraan namni na jaalatu seenee gargaaruu danda'a. Namni tokko namni badaa ajamee yaadamu karaa mana ganneetinis ijoolleen gannii jaalatu. Ani kaleessa sagalee qabeetti fan ture ijoollee kan gannii jaalatu ijoollee mana madaa miti kan gannii gargaarus ijoollee mana madaa miti isin gurguddaan. Raachu dhufee galchi eenyuun dhufee galchi maantoon dhufee galchi tasfaayee dhufee galchi emxishoon dhufee galchi jedhanii warra gurguddaa kana hooseessanii nu bu'aan hin qabu. Kan bu'aa ganniidha qabu ijoollee mana madaamii lakkoofsa tokko barreessan kana galchaa tartiibanii lama baasaa sagalee qabeefi yeroon ana seene isa silaan kana sirreessee seene garuu monitorri isaanii nama buusa. Raachuudhaa gisee sadii buusan akka gargaaramtuun barbaadan ajandaa barbaadu. Isaanii akka isaan gargaaramtuun barbaadan dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee miidhame maaliifiin kan gannii gargaaru ijoollee mana madaamiti har'as ta'ee borus ijoollee mana madaamiitu gannii irra quuqamaaf isaan kan amma bowwaafii jiru isaan kan amma miidhamaafii jiru isaan amma kan kadhannarra jiraniif isaan buusaniitu warra gurguddaa gastirta teessan ijoolleen jalaan immoo nagalchi birrii 2 faa barreessu birrii 100 faa barreessu lakkoofsa birrii 100 faa barreessu isaan hin galchan kanaafuu warroonni carraa kaleessaa san argachuu dhabdan. Warroonni kaleessa san ani hiriguu isin jalaan deemu. Anan irratti duultanis nakuufiftanis balleessus isin jala hiriguun deemu. Yoon du'e yoon jiraadhe isin biraa hiriguun naquan. Kan isin hojjechuu qabdan gannii kaafattanii natti deebi'uu mirga qabdani. Dura micoota na kaaftanii maal irratti wal geessanii maaltu si dhibamsiise dhibeen kee maal eettan in dubbatti gaafsan. Isin dhugaasiitis dhibeesiitis ka argachuu dandeessanii namarraa osoo hin taane gannirraayi. Hospitaalarraa osoo hin taane gannirraayi. Ganniidha kan isinii himuu danda'u. Ganniidha kan rakkoo si himachuu danda'u. Ganniidha kan rakkoo si eefa guyyaa akkanaati wanni kana narra gahe Oromoo koo. Eefa guyyaa akkanaati narra gahe obboleessa koo ittee baatee kan isinitti himatu ganniidha. Yaada kana argachuuf immoo gannii fayyifachuu qabdan. Isini galee malee suuraa kee irratti duuluu narratti duuluu ganni irratti duuluu dhiisaa walirratti duuluu dhiisaa isin kan argachuu qabdanii ani riguu isin biraan naqu. Isin biran jira borus uftaniin argachuu dandeessan Dubaay keessan jira biyyas galu biyyatti isin argachuu dandeessanii riguu isin jala naqu. Isin garuu dhugaasii barbaaddu miti maal akka isin dhibamte barbaaddu miti maal akka isin taate barbaaddu miti akimadhaa fayyifadhaa baatee isinitti haa dubbattu itti agarsiisaa bira dhaqaa. Kafana gurguruu isatti dhaqa osoo kafana gurgurtanii footootii ani taphatinaatti dhaqa bira taa'aa gaafadha harka tokko shaqaxa gurgurachaa harka tokko footootii ani dalagina falmattuu namaan
tiruu siiti miti. Adduu keessa teessi falmattuun gadi ari'anii. Shaara falmattuun arsii miti ganda bakka buutati miti. Waa wajjin dhalatteef, waan wajjin nyaatteef, waan wajjin dhugdeef namni wajjin nyaate nama marara bara. Isin utuu kafana gurguratanii utuu gabaa gurguratanii viidiyoo bichaa hojjettanii gaafa gargaara. Baradhaa. Dhaqaa gaafadhaa. Dhaqaa falmattuu bareedachiisaa. Deemi fuule qadhu kootu biran ta'a je'iin. Kafana qayyarachuu hin dandeessu falmattuu qaqqiteessee imimmaan gannaqxu. Gaafa gadi ari'anii xala bulti. Darajaa jala bulti. Hin eeyyamamuufi deemi jedhaniini. Isinii galee akkanatti aarsaa kaffalaa. Warri arrabsaa jirtan. Ani isin biraa hiribuu naqunatti deebitanii. Dura gannii farisaati. Dhugaasitis kan baasu ganniidha. Rakkoositis kan himachuu danda'u ganniidha. Gaafa isiif fayyite maal Oromoo koo dhugumatii jidha akkana na godhe. Oromoo koo efan tiijii wal bareeda akkana ta'e. Oromoo koo efan Dubaayii dhufee Dubaayii naan taane akkana ta'e. Oromoo koo lakkii efan akkana ta'e waan akkanaa nyaadhee na dhibame. Oromoo koo efan mana ebaluu dhaqee na dhukkube. Lakkii Oromoo koo akkanan ta'e. Jettee kan isitti dubbachuu danda'u gannii bichaa fi bichaadha. Eenyuma namanina. Anas na namanina. Falmattuu wajjin nyaattuu hin dhugdu si namanina. Kan isi namanina. Qabdan gannii bichaan dhugaa kana argachuuf maal gochuu qabdan gannii akimattanii fayyifachuu qabdan qaama dhaqxanii gaafachuu qabdan arraba siitiin bira teessanii maaltu si dhukkuba bakkabtu si game eessarraa sitti ka'e gara akkabsi godhu jechuu qabdan waan qabdaniin gargaaruu qabdan warri suuraatii gara baxxan miiliyoona tokko hin taatan kaleessa maan gargaarinaare nama kuma nama hin taatan warri suuraatii taphataa jirtan warri namni kuma tokko suuraa sun liifti gootanii dhaqxanii maan gargaarinaa birrii shashaniin. Amma asirratti TikTok irratti dirahama takka yoo naakan isaan nan ilaallatu. Sini galee falmattuun hin jirtu WhatsAppii ganniin hin jirtu WhatsAppii na walitti isinidha waan qabdan sagalee keessa wajjin lakkoofsa keessa wajjin profaayilii keessa wajjin ganni isin keessa jirti maqaa ganniitiin nambana gruppii ganniitiin irratti isin hidha WhatsAppiin gannii hin jirti WhatsAppiin falmattuu hin jira isarratti maqaa ganniitiin dirhama takkas dirhama shanis gargaara ganni isin agarti ani ganni bira dhaqee viidiyoo isinii waraabuu hin dadhabne mana namaa tan jira kaleessas mana namaa tan jira har'as mana namaa tan jira naaf hin eeyyamamu torbetti ji'atti al takka qofan ba'a isa immoo ji'a takkatti al takka gaafan ba'ee eeggadda irreessafan ba'ee ji'a tokkoon guunne na didde namittiin kanaafuu afaan bichaa nama arraba bichaa nimatti ani riguu isin jala dhaqu dura isin fayyifadhaa dhugaasii isinirra argadhaa rakkoosi isin jechuun barbaada warri gargaarsii barbaadan WhatsAppiidhaan koottaa WhatsAppiin isin jira kaffalmattuuti isin jira gammeeffaan isin jiru profaayiliin keessan hin jira maqaan keessan hin jira lakkoofsi keessan hin jira micoota qaama kaleessa beeruuti irraa birrii 5,000 waan ta'e galchite kan galchite ganni irratti galchite akkaawuntii abboleetitti irratti galchite. Sheeran godhee fi ganniin agarte suuraa sinaa argite suuraa sitti lammaxxasse kanaafuu lakkoofsa WhatsAppii kee fudhadhaatii warri guruppii barbaadan guruppii hiilee ijoollee mana madaamii kaleessa chaansiin arganne carraan arganne koottaa WhatsAppiidhaan sagaleen keessan hin jira suuraan keessan hin jira ganniin isin bira jirti isin agarti lakkoofsa bilbila keessanii sagalee seef godhachuudha ebeluun na nyaate tiijiin na nyaate ebeluun na nyaate osoo hin taane isiniif gootanii ani waan barbaadan naan jaan dhagawwan har'a gurri kee dhagawu waan takka gurri koo dhagawu sagantaa. Tiji, okay. Ambira ijoollee nazala jirtan kun mana biraa hoo deemtan iddoo arrabaa odoon taane warrumti jirtan kun jechuudha. Kana hambisuu kan danda'u isin sochoosa diinagdees gochuu kan danda'u isin yoo farkaa hin dhabnerree kara miidiyaa kanaan dhiibbaa gochuu kan danda'u isin asii deemtanii warra nama arrabsu san jalas dhaqxanii eeyyen dhugaadha yes akkas jechuu dhiisati arraba lama baafachuu kan afaan lama dubbachuu dhiisati kara gargaarsa mijaa'uutti deema amma warra zalaa deemtanii arrabsaa jirtan kun warra akkamitti warra ajandaa barbaadan warra waan irratti haasuuftan dhabdan sinigalee ajandaa kun jalaa cufamaa laata amma haara wayii dhufutti jettootan kus asiifachi dhiisaa waan akkasii arrabsoon keessattuu shamarran ijoollee warri seen mana madaamii keessa meeshaa waliin nama arrabsitanii kaleessa haati buna dhuguu mandara hoonattu shishinishii warra qabattee deemtu jechuudha warra guddis badde kanaaf arrabsoo dhiisatiin mijoo gargaaraa sinin jedha akkaawuntii ishillee haala jiru hundumaanuu siniif ibsina mijoo qofaa gargaara samboon abbaan barbaadda foolaa wal qeechu. Ayyuu sirrii dubbatte ayyuu fi artisti Tufaa kan jedhamu
isaan dubbatan sirriidha. Anirri keechaanii lakkoofsa argadhee jira amma aanan irraa fufanii ganaman kaa nagaatti ta'a. Galatooma. Ayyee hundi keessanuu galatoomaa isin jechuu barbaada. Wanti amma na dhibe keessaa baranii nama arrabsi ka jedhu amantii kam keessa jira garuu ani. Amantuma nama biyya lafaa kana amantii amanu kam keessa jira nama arrabsuun. Safuu Oromoo keessa illee jiru nama arrabsuun akka kiyyattan. Oromoo ta'ee namni afaan Oromoo nama arrabsu amantuma illee hin qabu safuu illee hin qabu jedhee yaada. Amma waa'ee nama gargaarsa irra gaafa jiru jala ta'anii koomentii jalatti nama arrabsi ka jedhu nama amantii qabu amantii fedhe haa hordofu. Nama arrabsi ka jedhu kitaaba akkamiirra jira mee naaf eertu namoonni beektan keessan na barreessitu. Safuu Oromoo keessa illee jiru dhugaa dubbachuudhaaf. Oromoo ta'ee namni nama arrabsu safuu Oromoo keessa hin jiru. Amantuma biyya lafaa kana irra hin jiran jedhu natti fakkaatu. Amma nama rakkate gargaaruudhaaf nama dhukkubsate gargaaruudhaaf yoo namni sagalee ta'aa jiru jala taa'ee koomentiin kan xiqqee arrabsu suni nama jedheeti si yaadu. Nama fayyaa hin qabne nama wardibamaa jirudha. Nama arrabsuun mataa isaa safuudha. Safuu Oromoo cabsuun mataa isaa immoo maraachuuf nagaa dhabu maseenudha. Nama yaadni isaa maseenati isinitti himaa. Ammatti waan gootan gastii irratti gargaarsa gootan irratti illee mee gastii tiktookuma ganni illee banaa. Tiktookumti ganni illee banamee haa ta'u gastiirra. Hanqaree galgalaa tan irra ammadoo ganni tiktookumti ishiit illee banamee gastiin ishii banaa ta'e hordoftoonni ishii garas dhufu. Waan jaalataniif waan dinqisiifataniif achirra odoo dhufan fooloo guddaa waan qabduuf hordofuun hin danda'ama. Namni akkamaan achirra taa'eetuma haasaa guddiseetuma wanti godhuun hafuu hin danda'a jechuu barbaada. Garuu garee keessatti haa ergamu. Garee waasaappii uumtasan keessa namni maallaqa gargaarsa godhe kamiyyuu nagayeen gastii fuula waasaappii uumtasan irratti wal biraa dhufu. Wal madaalchisaa ragaa qabatamaadhaan deema. Waan gargaarame gabaasa godha. Rakkina dhukkuba ishii rakkoo ishii hunda gabaasa godha haa deemamu. Ajandaa ta'ee waasaappii guruppiin baname biraa jiraachuu danda'a. Kan isin hin beekne banamuu danda'a. Nama manni irratti gubatee nama diinagdeen isaa gubatee nama rakkoo keessa jiru. Nama suuraa gaggargalchee ajandaa uumee arrabsu nama jettaniisin nama gadda keessa jiru gadda irratti dabalai. Ammas nama immoo dhukkubsatee ciisaa jiru irratti immoo koomentii biraa nama barreessu nama hin jedhira. Gaarummaan mucayyoon tun namaaf oolte biyya kanaaf oolte obboleeyyan teenya dubartoota hedduuf oolte isin bara ijoolleen dubartoota biyya arabaa jettan gara nama nyaattu maaliif tiimii waliinii odoo qabaattanii namnu isin qarata isin nama hin qarattanii namas hin qarata wal quba qabaachuu dhabuu keessanii rakkoon waan keessa walitti guruppii walii tokkicha jabaa odoo waliin qabaattanii namnu isin qarata nama hin qarattanis wal jala yaa'uu isa keessatti arrabsootu irra bayaata jibbisatu irra bayaata hinaaffaatu irra bayaata malee namni akka keessanii waliin ta'ee waliif ta'u hin jiru tokkummaa dhabuudha malee wal jala yaa'insa dhabuudha malee kanaafuu bakka gargaarsa kamittuu iyyuu guruppii jabeessaadha guruppii keessatti yaada walii kennaadha gaafa gara gastii dhuftan immoo tiktook ishiillee gastii irra kaa'aati waan gargaaramu san immoo gabaasaa olii dhiyeessadha namoota gargaarsa ishii kana keessatti hirmaatan immoo cimsaa qaba jiraadha fayyaadhaa ta'a. Eshi eebbifame obboleessa keenya waaqayyo isaa eebbisu warroonni namni nama hin nyaatu warri akkas jettanii koomentii barreessitan biliis waaqa sin uume sodaadha waaqa sin uume. Amantii sodaadhaati nurraa dhaabaa isin hin jenna mee seenaa shawaa ol galchaa galuu barbaadu natti fakkaata. Seenaa shawaa. Dubbadhu. Tegist. Tegiste muyuuti irra ertaa. Damuutti irra taa'etan hojjaayi. Seenaa lakkoofsa tokko barreeffadhu. Tegisti dhageessaa. Nan nagaa lubbuu nan nagaa. Duraan dursee rabbi mucaayoo kanaa fayyisuu dhugaa kennuutiin jedha. Wanti sitti dhaga'amu wanti tokko ittiin hin jiru fayyitee guyyaa ishiin kaatee ishiin waan na taateen dubbatte ammas immoo warroonni ishii bira jiranuu doktoroonni maal akka ishiin miidhamtee fi akkamiin akka ishiin dhukkubsatte hin beeku waan ta'eef ati namni as jala deemuu barbaadu jedhedha akkasitti hin dhaga'amne ishii hankaniin jechuu barbaadu ati isaan akkas jedhaniidhaaf osoo hin ta'in ganniin kaatee tigistitu kana na godhe jettee miidiyaa irratti yeroo dubbattu bichaa gadduu qabda malee warri ishii jala deemanii haasa'anii wanna tokko haasa'anii suuraa ishii suuraa kee baasanii kaleessa tigistitu akkas gochaa ture kaleessa ishiitu akkas godhe kaleessa ishiitu qoricha laateef kaleessa ishiitu suuraa ishii maxxansee akkasiin dhukkubsatte yoo jedhani dhibeen amma ishiin dhukkubsattee fi dhibeen isaan jechaa jiran waliin fakkaatu si galee dhibeen kun immoo suuta
wanta suuta wanni miidhaa deemuudha malee kan ishii qabe jedhamee haasa'amu wanna hamma suuraa irratti akkas taatee fi wanna si faana walitti buuteedhaaf wanna akkas taate gonkumaa hin qabu ishii. Ati immoo jechuudha hiikkanyaan ijoollee Oromoo nuti fakkeenya kan ta'uu qabnu ijoollee amaaraa ba'anii guruupitu isaanii wal abaaranii wal xiqqeessaa jiran garuu ijoolleen maal akka ta'e waaqumaan qaba lubbuu keenya wal xiqqeessina si galee ati immoo sitti hin dhaga'amini dhugaa baay'ee si jala deemee dhaggeeffataa ture waan siin jedhamus waan nati jettus hunda isaatu natti dhaga'ama beekta namni immoo kan dhukkubsatuufi rabbiin biraayyuu malee dhukkubni eessumayyuu namatti hin dhufu bara akkamittiin namni akka yaadu naaf hin galu ati waan sitti dhaga'amullee waa tokkitti hin qabdu namni si deeggarus jira kan si jibbus jira kan si jibbu immoo waa si hin godhu beekta rabbitu waa si godha malee namni waa si gochuu danda'u hin jiru. Kanammoo namni beekaa meeqatu jira dhibee ishiis immoo qoratee ishiinis immoo boru maal akka dhukkubsatte namni qarshii gargaaruu bicha osoo hin ta'in dhukkubni ishiis asirratti barame maal inni dhukkubni ishii maalirraan itti dhufe yeroo kam jalqabe kan jedhamu wanti tokko tokko asirratti bahee dubbatamuu qaba. Kanaaf ati waa tokkitti sitti hin dhaga'amne buleetti koo hojii kee seeraan hojjedhu ani sin jaaladha baay'een si kabajaa ijoolleen Oromoo immoo tokko taane too walii xiqqeessuu baanne as jalatti ijoollee mee guruupii tolchanii ijoollee Amaaraas haa ta'u ijoollee saba kamiyyuu wal xiqqeessaa jirra numatu wal xiqqeessee numarra taa'anii immoo numatti kolfaa jiru siif galee kanaaf obboleetti kiyya baay'ee jabaadhu ati waa tokko sitti hin dhaga'amin rabbiin akka ishii fayyisu amantaa qabnu nuti hundumti keenya kadhachuufi qabna malee wanti sitti dhaga'ame ammana bakka kan na dubbatus kan ragaa naa bahus kan akka waan godhe godhus kan waan ta'e simatu kan dhugaa too baasu waaqaf gannii qofa kanaaf jara kana lamaan irraa waan qabu Tigisti immoo fayyitee dhugaa kee kan itti si dubbattu baastee tigistitu kana na godhe gaafa jette sitti dhaga'amu amma waa tokkitti sitti dhaga'amu suura yeroon bilbiluuf lubbuulaan wanti si dhaga'uu qabdan amma fakkeenyaaf nan bilbilaaf miti gaafa bilbilee fayyaa isii iftee waa'ee kun attaasofti ganniin akka uummataa kanaa mee dhugaa rabbii waa'ee isii kana iftee tiiji ati kuftee na bira ciisuuf deemta dhiisii anu ufetan haasaa kaleessa hanan haasaa nagattee turte ogaa hin dhukkube malee kaleessa anu ufetan haasaa waa'ee keeti dhiisi waa'ee namaatiif naasayini akka na ifa bichaa waaqanaa kadhadhuutii hiitoo yoo na abaarte naatuufi bakka kana qofa nuti na kadhatu dhugaa rabbii mimmaantu na qaba bakka dandee wajjin haasa'u daqiiqaa takka dandee wajjin haasa'u yoo haasa'u rabbi tokko isin haasoftu beektaa warri jaalala maaluma ta'aniiti. Ati isiin namaan naangetti dhiisi bakka atini yoo natti mufattee simiidheera yoo natti mufatte naatuuf yoo na abaarte naa dhiisi tiijii waa'ee namaa dhiisi ana tufee dhugaatee baasa ana tufee ansanii aduu kan isaan na dhibamsiise aduu irreessa dura dhibame ani dhiisi kan jedhu isin isii caalaa kan inni dhabte isii caalaa naa dubbatti isin garuu ummanni kun akka ani isin gargaarre amma oduu dallanee tish maa kanaan jaan yoo dhiise namni dira hama takka bakka keessan bu'ee dunaa ta'e anamma birrii kuma takkaas illee kennuu waan baadhee dhiise aaree waan dhiise gannumarratti hir'atama